Hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessicha. Viidiyoo gabaabaa yeroo YouTube chaanaalii keenya irratti StreamYardidhaan laayivii seennee akkamitti akka kilaasikaalii fayyadamnu tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Akkasumas StreamYard yeroo seennee gastii irratti waan adjust godhamuu qabutu jira. Akkamitti akka adjust godhamuu qabuu fi karaalee itti fayyadama StreamYard karaa salphaa ta'een chaanaalii keenyaaf yeroo hojii keenyallee akka dafii guddatuuf nu fayyadu tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Kallattumaan hordofachaa osoo viidiyootti hin seeniin dura warri as taa'uuf subscribe godhuun chaanaalii keenyaaf haaree warri taatan subscribe godhuun akka yeroo hundi viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha. Kallattumaan gara viidiyootti isinii seenaa. Egaa jalqaba bilbila keessanii fayyadamtanii yeroo nufi StreamYardiin gara laayivii seentan maal gootanii StreamYardiin kan mataa isaa dandeetu jira. Anamma fakkeenyaaf StreamYard yeroo seenu maaliin godhaa? StreamYard jechuun seenaa jechuun akkaawuntii mataa isaa dandeenya. Ergasiin booda maaliin godhaa? Akka kompiitaraa fayyadamuuf bilbila keenya gama gubbaarra tuqaa sadeen takkootu jira. Tuqaa sadeen kana bu'uun tuqaa sadeen gama gubbaa kana bu'uun diskitoop saayit waan jettu jira. Kanatti ol harkifattee diskitoop saayitii irra kaa'attee akkasii qallaallatuuf oo akkasii salphatuuf jechuudha. Saniifuu StreamYard yeroo jettu maal gootaa? Kiriit ittiin seenta. Kiriit ittiin seentaa jechuudha bifa kompiitaraaf fayyadamuudhaaf. Akkanatti zoom gootee ilaaluu dandeessa. Akkana si dhufa. Kiriit bakka irratti kilik goota. Iddoo kiriit irra kilik goggaa goote maaltu si dhufa? Akkanatti kiriit StreamYard live jettee jirti jechuudha. Kiriit live stream jettu jirti. Achi booda maal gootanii mallattoo iddoo kanaa dhufa. Ammaan duree seentanii jirtan akkanatti isinii dhufa. Saniifuu haaree waan seenuu deemtaniif mallattoo iddoo sanarra kilik gootanii ergasiin booda Facebookaan seenuu dandeessanii peejiidhaan Tiwiitaraan Instagram warri qabdan hundinuu sooshaal miidiyaalee barbaadan hundaan StreamYard seenuu ni dandeessan. Amma immoo kan seenuu barbaanne YouTube chaanaalii waan ta'eef YouTube chaanaal waan jettu irra kilik goonaa jechuudha. YouTube chaanaal irratti erga kilik gootaniin booda maaltu jira? Akka diizaayinara ibsan irraan jijjiirre bakka kanaan dhuftanii godhachuun dirqama ta'a. Kanaafuu anamma kanaaniin seenaa. Imeelii seenuu ni barbaadan sanarra kilik gootan. Imeelii seenuu ni barbaadan irratti erga kilik gootan booda maaltu jira? Kallattumaan gara laayivii isin geessaa jechuudha chaanaalii keessanii. Isa kanaaniin seenaa jaanii imeelii keessan cheekuuf irra kilik gootanii ergasiin booda maaltu jira? Akkanatti waan diizaayinaa kana qabu isinii dhufa. Maal gootanii kaansilii fi alloo jira. Alloo jettanii alloo erga jettaniin boodatti erga alloo jettaniin booda maaltu jira? Karaa laayivii StreamYardii nu naquutti isin fidaa jechuudha. Raayit godhee jira. Fudhatamee jira jechuudha. Saniifuu ni eeggannaa. Asin maal goonaa? Akkana sii dhufa. Taayitilii fi diskiripshinii ni barreessitanii fakkeenyaaf taayitilii fi diskiripshinii kan uummataa keenya qottanii mari'annaa kajuu ni barreeffattanii fakkeenya magaa'ii diskiripshinii irratti immoo anaa dhufu baga nagayaan dhuftanii jechuu ni dandeessanii gabbuutanii akkasumatti baga nagayaan dhuftan jettanii diskiripshinii fi taayitilii erga barreeffatanii booda maal gootanii akkanatti iddoo kiriit jettuutu jira jechuudha. Kiriit biroodkaast iddoo irra kilik gootan. Erga kiriit biroodkaast irra kilik gootaniin booda maaltu jira? Akkanatti haranatti isin fida. Erga haranatti isin fide maaltu jira? Loodiingii jaa yoo akka biisii ta'e